Akkam jirtu? Ani daraartuu amalu. Yeroo weerara COVID-19 kanatti wantoota afur boorsaa yookiin korojoo keessan keessaa baduu hin qabne isinitti himu. Tokkoffaan saanitaayizara harkaati. COVID-19 irraa of eeguuf qulqullinni dhuunfaa baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa bishaanii fi saamunaadhaan harka dhiqachuu yookiin saanitaayizara alkoolii of keessaa qabuun harka qulqulleessuu gorsa. Lammaffaan maaskiidha. Biyyoonni muraasni yeroo manaa baatanitti maaskii godhachuu dirqama taasisaniiru. Maaskii irra deddeebiin tuttuquun carraa dhukkubichaan qabamuu dabala. Inni sadaffaan immoo bilbiladha. Balaa tasaatii fi odeeffannoo wayitaawaa mootummaa fi dhaabbata fayyaa addunyaa irraa odeeffachuuf bilbilli chaarjii godhame isin gargaara. Bilbila yeroo hedduu waan tuttuqnuuf keemikaala farra jarmiitiin daddafnee qulqulleessuun ni gorfama. Inni afuraffaan immoo wipes yookiin haxooftuudha. Haxooftuu farra jarmii yookiin uffata bishaanii fi saamunaadhaan goonee fayyadamuun nageenyummaa bilbilaa fi bakka hojii keenyaa eeggachuu dandeenya. Isaan kunniin wantoota afur bakka hojiitti akka deebitan isin gargaaranidha. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti harka keessan dhiqadhaa. Walirraa hiiqaa. Nagaa.